Haati isaa ammaaf mana cufnee deemna. Gaaf tokko deebinee dhufnee keessa jiraanna jette. Buruunoon hojjettuun keenya Laarsii fi Maariyaanuun wajjin hin dhufanii jedhee gaaffii isaa ta'uuf. Haati isaa eeyyee isaanis nu wajjin dhufu. Kana caalaa gaaffii natti hin baay'isin deemi Maariyaamee keessa sirreessuu gargaari jette. Buruunoon barcuma isaa irraa ka'us eessayyuu hin deemne. Ammayyuu waan gaafachuu qabu hunda gaafatee hin xumurre. Buruunoon bakkichi hammam asirraa fagaata? Maalii tokko ni caalaa jedhee gaafate. Haay jette haati isaa akka kolfuu taate. Kolfichi garuu kolfa gammachuu waan hin taaneef Buruunoon akka ishee hin argineef achirraa garagalte. Eeyyee maalii tokko caalaa fagaata? Maalii tokko baay'ee caala jette. Odeeffannoon kun Buruunoo baay'ee ajaa'ibsiise. Barliin hin gadhiisne deemaa jirra jechuudha jedhe hafuura citaa. Eeyyee jette haati isaa gaddaan mataa raasaa. Hojiin abbaa kee jettee harmeen utuu hin xumuriin mana barumsaa hoo jedhe Buruunoon afaan irraa ishee butee. Haasaa nama addaan kutuun akka hin eeyyamamne beekuus har'allee naaf dhiifama jedhee yaade. Kaarlii, Daani'eelii fi Maartiin hoo wajjin taphachuu yeroo barbaannu eessatti wal argina? Ammaaf hiriyoota keetti nagaadhaan yeroo xiqqoo keessatti deebitanii wal arguun keessan hin oolu. Lammaffaa utuun haasa'uu addaan akkanan kun jette haati isaa. Oduu gaddisiisaa yoo dhaga'es naamusa haasaa barate cabsuun eekamsa irraa sana oolchine. Nagaatti dhaamii jedhe naasuudhaan jaba baasee. Nagaatti dhaamii jedhe ammas irra deebi'ee. Sagaleen isaanii ukkaamame. Kaarlii, Daani'eelii fi Maartinitti nagaa dhaamii jedhe sagalee isaa gara iyyaatti dhiyaate. Hiriyoota koo yeroo hundaatiim isaan. Hiriyoota kan biraan ni argatta jetteen. Dhagna dhabaa harka facaaste. Hiriyoota yeroo hunda waliin taphatan sadii argachuun akka waan salphaa ta'e waan karoorfanne qabnu turreem jedhe. Haati isaa gurra qeensaa karoora akkamii jette sitti himuu hin danda'u jedhe Buruunoon. Karoorri isaanii jeequu ture. Keessumaa immoo yeroo torbee muraasa booda manni barumsaa cufamu isa karoorfatan hojiirra oolchuuf yeroo ni qabaatu. Haati isaa nan gadda. Karoorri kee amma fiixaan ba'uu hin danda'u. Filannoo hin qabnu jette. Garuu harmee jedhe. Haati isaa ol kaatee dhaabattee itti dheekamte. Nigaa torbee darbe jijjiiramni mana kana keessaa natti hin tolle jettee nyaachaa hin turre jette. Galgala ibsaa dhaamsuun dirqama ta'uun isaa natti hin tolle jedhee amane. Haati isaa hundi keenya iyyuu akka gochuu qabna. Balaa irraa ooluuf jenneetu. Maaltu beeka achi lafa deemnu wanti nu sodaachisu homtuu hin jiru ta'a. Amma gubbaa deemii Maariyaa gargaari. Yeroo koo waan gubdeef qophaa'uuf yeroo ga'an argan jettee ofirraa ariite. Buruunoon tole jedhee gaddaa ol ba'e. Yaada isaa keessa kan jiru manicha baay'ee kan jaalachiiseen gardaafoo isaa fi akaakayyuu fi akkoon isaa naannoo sana jiraachuu isaaniiti. Akaakaa fi akkoon nu wajjin dhufumoo asitti hafu kan jedhu gaaffii ta'e. Xiqqoo ture yeroo yaadu garuu isaan namoota gatamanii deeman miti jedhe. Giriitel abdii kan hin qabne waan taateef nama bu'aa buuftuuf hin qabdu. Hafteetu mana eegdee wayya. Akaakaa fi akkoo garuu maaltu dhiisee deema? Buruunoon suuta jedhee gara kutaa isaatti deeme. Utuu hin deemin garuu al tokko yeroo gad ilaalu haati isaa biiroo abbaa isaa kan yeroo kamiyyuu seenu dhorkaatee utuu isheen seentu arge. Haati isaa sagalee guddaadhaan yeroo dubbattu abbaan isaas sagalee caalu yeroo deebisu dhaga'e. Sana booda lachuu ni callisan. Biiroon abbaa isaa cufamee sagaleen dhaga'amus gaafa dhibu Maariyaa harkaa fuudhee mi'a isaa qopheessuun murteesse. Sababni isaa mi'a isaa eeggannoodhaan akka isheen hin qabne waan beekuuf. Keessumaa immoo mi'a gara dudduubaa jiru kan namni biraan akka arguu hin barbaannetti akka isheen hin buuneef jedheetu. Waan jaalataniin hordoftaniif galatooma. Horaa bulaa. Kutaa 3ffaan itti fufa.